الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثني أفرطمي لما كدبركن حديث إمام النووي. حديث إمام النووي جيس نجر. حديثني سديت كقد هفته حديث حافظ المرجب. كحافظ المرجبي إن شاء الله حديث حافظ المرجب أسرات سين. الحديث الثالث والأربعون حديثني أفرطمي سدفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. عبد الله المعباس الراودي فميجرا ربي جرى لمان الراها جالته قال جده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول ربي جده الحقوا لقبسيسا الفرائد قوداوان. الحقوا لقبسيسا الفرائد قودوتا قوداوان ربي قرآن كيسا تدبته لقبسيسا بأهلها والرئيسيتي والرئيسي فرجوها وقرأتي لقبسيسا. فما أبقت الفرائد وان قد هم بفته، فما أبقت وان هم بفته الفرائد فرائني وان جتشو فرائد كان وان وردتشو يسيها قدتو قودانيتين يسير راقد هفن فلأولى رجل فلأولى الركضو رجل نمتاتي افتهادا. الركضو نمتا كأنو تكلايو نمدو يسنتك كلايو ذكر ديركنت. رجل جدي مالف ذكر جدي بدنان ذكر كن رجلي كان جبيسا جدن يوكان أمو رجلي كن نمدتو بلغيت جدي إرد دبتما ذكر كن أمو نبلغي في نمهم بلغين إجولي سبيلي فرطا جدن. الحقو أكبسيسا الفرائد قوداوان قرآن كيسا دبتمت ورسيد أكبسيسا. فما أبقت وانا بفت الفرائد قوداوان وانا بفت وانا جوكونا سنين راحفيت انجل الركالون مجاتف خججو نمجدوت نمدو يغنت إياتوف تهادا ذكر نجون إيركتي. قول ربين كنا سبحانه وتعالى قرآن كيد دبتمن قرآن كيد دبتيت انجل جها. قول ربين كيد دبت جها نصفي ثلثا ثلثانا ربوعا ثمنا سدسا. سدسا جتون قبينا نمدو ايكنا بكجات كاني harka jahaffaa nama fudhatutu jira. Qabeenya kana bakka afuri kaanii harka arfaffaa nama fudhatu jira. Bakka saddeeti kaanii harka saddeettaffaa nama fudhatu jira. Bakka sadiitti kaanii nama harka sadaffaa fudhatu jira. Nama qabeenya kana bakka lamatti kaanii walakkaa isaa fudhatu jira. Kun inshaallah baaba isaati qarama qoodota jahan kanarraa waan hafeetiin jedhe eenyuuf taha irrakaluu namichaatiif tahaadha. Namichatu eessanitti namatu eessanitti ka dhiyaatu jechuudha. Zakariin dhiira kan ta'e namni sun daa'ima ta'e nama guddaa ta'e. خرجه البخاري ومسلم. حديث كان بخاري في مسلم تيو باسجت. الحديث الرابع والأربعون حديث ابن أفرطمي الففا عن عائشة رضي الله عنها. عائشة الراودي فميج رب سير عجالته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبي ربي راودي استي قال جل رسول
الرداعة هدينسي تحرم حرام قوتي ما تحرم وان حرام قوتو الولادة دهينسي وكان موت ألينسي خرجه البخاري ومسلم حديث كان بخاري في مسلم تيو باسجتو هدينسي حرام قوتي ما تحرم الجول لكي وان حرام قوتو دهينسي فمثلا نمني هذا فيك الرادلة isii fuudhuun obboleewwan kan kee ka wajjiin dhalatte fuudhuun sirratti haraami. Sababaa maali sirratti haraama ta'e? Sababaa isaan si dahuutiif jecha haadha kan kee fuudhuun, obboleewwan kan kee ka wajjiin dhalatte fuudhuun, obboleetti haadha keetii fuudhuun, haadha keetii fuudhuun, akkasuma ilmaan jechuun obboleetti kan keetii ka durbaa fuudhuun sirratti haraami. Waan silaa dahiinsaan sirratti haraama ta'u hodhiinsillee sirratti haraama godhaa jechuudha. Ati haadha harma isii hoote san fuudhuun sirratti haraama. Akkuma haadha kan kee fuudhuun sirratti haraami. Akkuma obboleettii kan kee ka waliin dhalatte fuudhuun sirratti haraami. Obboleettii harma waliin hoote san illee fuudhuun sirratti haraama. Obboleettii haadha harma isii hoote fuudhuun sirratti haraama. haadha jechuun nama harma hootee san fuudhuun sirratti haraama. Waan silaa dahiinsi sirratti haraama godhu hodhiinsi illee sirratti haraama godhaa jechuudha. Hanga silaa karaa jechuun dahiinsaatiin sirratti haraama ta'u sun karaa hodhiinsaatiin illee sirratti haraami jechuudha. Shartiin hodhiinsi jechuun namarratti haraama godhuun tokko waggaa 2 keessa ta'uu qaba. Daa'imni kun daa'ima waggaa 2 keessaa ta'uudha. Lammaffaan ammoo yeroo 5 ta'uu qaba. Hodhiinsi kun yeroo 5 ta'uu qaba. Yeroo 5 gaditti hin ta'u. Fakkeenya daa'imni tokko dubartii aanan qabdu takka hodhee hodhiinsa kana ammoo keessatti quufee fi dhiisuudha. Quufeetiin geeffatee dhiisu yeroo biroollee deebi'ee harma isii hodhee quufee dhiisuudha. Sadaffaallee akkasumatti arfaffaallee shanaffatti marraa 5 kana hodheetiniin quufeetiin yoo dhiisu taate namni sun jechuun haadha isaa taati. Ilmaan isii obboleewwan isii taati. Ilmaan isiidha obboleewwan taatiif haati isaa akka yoo taatiif obboleettiin isaa adaadaa taatiif waan silaa haati isaa ka irraa dhalate sun haraama sirratti gootu dubartiin harma isii hodhe kun illee sirratti haraama goote jechuudha. Karrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadiisa kana Bukhaarii fi Muslimtu yoo odeesse jechuudha. الحديث الخامس والأربعون حديثني أفرتمي شنفا عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر الرضي فميجرة رب سرها جالته أنه إني جابر سمع النبي نبي ربي لقي عام الفتح برا الفتح بنمين سمكة برا مكان بنمتي حركة كفارة إرى حركة إسلاما قلت وهو بمكة حال رسول مكة جنون يقول كجل رقي إن الله عز وجل ورسوله إن الله ربين عز وجل جبات يلتين ورسوله إرقما نسا حرم حرام قريجرة بيع الخمر فرسو غرغرو حركه غرغرو حرام غره والميتة وان فيندوه غرغرو حرام غره والخنزير بويه غرغرو اكسم فوم بويه غرغرو حرام غره والأصنام تابوت غرغرو حرام غره جرا خمرين أقلي لما ججيرا
wanni rabbiin keenya haraama godheef sammuu namaa kana jijjiira wanni ufiin du'ee fi foon booyyee qaama namaa kana balleessa namni foon booyyee nyaatu namni foon waan ufiin du'e nyaatu qaamni isaa hin tolu qaamni isaanii fokkata taabonni ammoo diinaa namarratti balleessitii jedhan faqiila jedhame yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbi ara'eeyta meenaaf odeessi shuhuuma almeeytati moora almeeytati waan ufiin du'e moora waan ufiin du'e yootti fayyadamne akkami jedhanii gaafatan fa'innahaa isii moora waan ufiin du'e tuxulaa hin dibama bihaa isiidhaan assufunu dooniin moora waan ufiin du'e kanaan doonii dibanna watudhanu hin dibamti bihaa isiidhaan aljuluudu gogaan moora jechuu waan ufiin du'e kanaan dibamti wayastasbihu hin ibsata bihaa isii moora kana ibsata annaasu namni akka shaamaa kanatti moora kanatti fayyadameetiin ibsata yoo jechuun moora waan ufiin du'e kanatti yoo fayyadamne akkamii jedhanii gaafatan qaala jedhe rasuul laa lakki hin ta'u jedhen huwa haraamu huwa inni haraamun haraam foon moorri waan ufiin du'e haraamun haraami summa qaala eegasi jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam qaatala allaahu lyahuuda rabbiin haa abaaru yahuudaaf nasaraa qaatala allaahu rabbiin haa abaaru alyahuuda yahuudaa rahmata ofii irraa haa fageessu yahuudaa inna allaha rabbiin lammaa harrama alayhim yeroo haraama godhe alayhim isaan irratti lammaa harrama yeroo haraama godhe alayhim isaan irratti ashumuuma moora jammaluuhu isa baysan moora kana baysanii thumma baacuuhu eegasii isa gurguran fa'akaluu hin nyaatan samanahu mallaqa isaa rabbiin moora isaan irratti haraama godhe jennaan isaan maal dalaganii moora kana baysanii gabaa baasanii gurgurataniitiniin mallaqa jechuu moora sanirraa argamtu nyaatanii jechuu kanaaf jecha rabbiin yahudaa abaaree jira rawaahu lbukaarii wa muslim hadiisa kana bukaarii fi muslimtu yoo odeesse jechuu الحديث السادس والأربعون حديثني أفرتمي جهفا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبا بردة الراودي فميجرة أبا بردة أبي موسى الأشعري الراودي رب سر هاجارته نبيين عليه الصلاة والسلام بعثه إسعرقه أبي موسى الأشعري إلى اليمن قال يمني إسعرقه فسأله إسقافته أبي موسى الأشعري تيو رسول ربي قافته عن أشربة تصنع بها رقاتي تصنع بها أجت دلقمت الرا رقاتي يمني دلقمت الرا أبي موسى الأشعري رسول ربي قافته فقال جده رسول عليه الصلاة والسلام وما هي مال إسين رقاتي يمني ثم مال نجده قافت رسول عليه الصلاة والسلام قال جل أبي موسى الأشعري البطء والمزر بطئي في والمزر مزري لجرين فقيل جلبه لأبي بردة أبا بردة جلبه ما البطء بطئي جت مالي بطئي كمانا نسان قلتي مالي بطئي جلني قافة قال جل أبي بردان نبيذ العسل أنفى الأسل دايمات بطئي جتون أنفى يوخان مو بلبلة دايمات والمزر مزر جتون نبيذ الشعير أنفى غربوتي بلبلة غربوتي فقال إلى رسول كل مسكر حرام شفت وانا مجيسو حرام
cuunfaan garbuu kunillee yoo kanaa macheessu taate oo'ee sadarkaa nama macheessu yoo haga'u taate haraam. Akkasumallee cuunfaan daa'imaa yookaan bulbuli daa'imaa oo'eetiniin danfeetiniin yoo sadarkaa nama macheessu haga'u taate haraami jechuudha. Waan nama macheessin ammoo haraami miti, gaafa nama macheessutti ga'e haraami jechuudha. Kan rajahul bukaariyyuu hadiisa kana bukaartu odeessee jechuudha. الحديث السابع والأربعون حديثني أفرتمي تربفا عن مقداد بن معدي كريبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. مقدام ilma macbad irraa odeeffamee jira. Miqdaam binu macbad irraa odeeffamee jira. qaala jedhe sami'tu rasuula allaahi sala allaahu aleyhi wasallam ergamaa rabbii dhagahe yaquulu kan jedhu maa mala'a ibnu aadama maa mala'a hin guunne ibnu aadama ilmi aadam hin guunne wi'aa'an sharran wi'aa'an qalqalloo sharran guutuun isii hamtutti nama kaasu. maa mala'a hin guunne ibnu aadama ilmi aadam wi'aa'an qalqalloo guutuun isii hamtutti nama kaasu hin guunne min batnii garaa isaa irra. bihasbi ibni aadama bihasbi hin gaha ibni aadama ilma aadamiif ni gaha akalaatun fuudhaaleen nyaanni yuqimna dhaaban sulbahuu duuda isaa. akkana jechuun maal jechuudha? nyaanni beela isaarraa kaaseetiniin huyna itti godhee qaama isaa jabeessu isaaf gaha. fa'in kaana yoo ta'e laa mahaalata kaafiinsi hin jirre yoo ta'e fa'in kaana yoo ta'e laa mahaalata kaafiinsi hin jirre. akkana jechuun nam tokko fakkeenyaa beelayee nyaata barbaada. osoo argate ammallee nyaata haarawa ka biroollee ni barbaada. yoo jechuun nyaatuu barbaade fa'in kaana yoo ta'e laa mahaalata kaafiinsi hin jirre fasulusun lixaami harka tokko lixaamii nyaata isaatiif haa taasisu. wasulusun lisharaabihi harka tokko dhugaatii isaatiif haa taasisu. wasulusun linafasihi harka tokko hafuur baafannaa isaatiif haa godhu. garaa isaa kana bakka sadi qoodee tokko nyaata isaatiif haa taasisu, tokko dhugaatii isaatiif haa taasisu, tokko ammoo hafuur baafannaadhaaf haa taasisu. nyaata qofaan hin cufnii jechuudha. رواه أحمد حديث كان إمام أحمد وديست والترمذي ترمذي لن وديست جرا والنسائي إمام النسائي لن وابن ماجه ابن ماجه اللي وديست جرا وقال الترمذي حديث حسن ترمذين جريتنين جرا حديث نكون حسن جر كان أبدأ نمني مؤمنا وان سابقه وان دتو قام dhaabu nyaannaan isaaf ga'a. yoo jechuu nyaachuu barbaade heddummeessee garaa isaa kana qooduu qabaa jechuudha. nyaata isaatiif dhugaatii isaatiif hafuur baafannaa isaatiif gooduu qabaa jechuudha. nyaanni kun yoo heddummaatee nyaatumaan jechuu garaa isaa kana ka guutu taate dhibeetti heddummeessa. dhibee jechuudha akka namni kun dhibeedhaan saaxilamu isa taasisa. warri baadiyyaadhaa ahlul baadiyyaa dhibeen isaanii hin diqqaataa jedhan. maaliif? isaan tuyyuu nyaata irraa garaa isaanii hin seensisan. osoo jechuudha garaan isaa nyaata kaan hin daakin nyaata biroo gubbaadhaan hin seensisan. irra hedduun dhibeen magaalaa keessatti wanni heddummaatuufi namni achi gosoota adda addaa irraa waan adda addaa irraa garaa isaa seensisaa. dhibeen jechuu irra hedduun nyaatarraa dhufa. kanaaf namni dhibeedhaan akka hin saaxilamne yoo barbaade
garaa isaa kanatti nyaata heddummeessuu dhabuudha jechuudha.